kutaa biraan barbaadu. Kutaan biraa immoo uummata walloo wajjin dhaabbadhaa deeggaraa gargaara. Uummata walloo nafxanyaan lafarraa buqqisu jira. Uummata walloo bakka hundaan amaarri itti duultee faandoon lafarraa balleessu jirti. Ujeellee walloo keessa jiraatan lama ergadhaa. Ujeelleen kutaa biraa akkuma beektan lakkoofsuma duraanii ergadhaa. Lakkoofsuma duraanii ergadhaa jechuudha. Akkuma duraaniitti jiraadhaa. Uummata keessan ka wallooti hin dirmatina kutaa walitti duula hanga anaan bahutti. Hanga anaan bahutti ganda galleen hundinuu. Ilmaan walloo obboleewwan keenya si ergee jira obboleessi kiyya. Warra walloo qofaa fi obboleewwan keenya ka walloo qofaa fi nama biraa dantaa isinirraa hin qabnu. Akka namaattu isin ilaalu namoota hedduu. Osoo obboleewwan keessa dhuman nama sagalee ta'uuf dhabne marroof jawaarii rarraafnee gabaagaloota addaan hirannee deemu jirra Oromoo. Kun kana keessaa bahuu qabna. Kana keessaa bahuu qabna. Hawaasa bira dhaabbachuu qabna. Uummanni dhumu jira biyya keessa. Maqaa mootummaa biltsiginaatiin maqaa mootummaa baxaaxinnaatiin uummanni Oromoo buqqa'u jira. Ka uummata balleessu jiru mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa Abiyyi Ahmadi. Faannoo itti ergee ufii faannoo hidhachiisee Abiyyi Ahmad. Amaara hidhachiisee ammas milishaa Amaara federaala poolisa federaalaatii fi waraana federaalaa gara walloo ergaa jira jiran. Uummata irraa qawwee guuruuf kanarra yoo sagalee ta'uu fi feetan kottaa ilmaa walloo. Qawwee hawaasa walloo irraa qawwee guuruuf federaala poolisii fi federaala waraanaa gara walloo ergaa jira yoo dhageettan hawaan dhaga'ee jira. Asbayaati sagalee ta'aa hawaasa keessanii. Asbayaati sagalee ta'aa obboleewwan keenya ka walloo. Yookaan obboleewwan keenya ka Oromoo kutaa biraa. Uummanni walloo amantiinis miidhamu jira. Oromoo ta'uunis kophatti miidhamu jira jiran. Even warri afaan Amaaraa haasa'u walloon keessatti har'a jiraachuutti hin jiran. Kana Amaaraa harka irra qabnee waliin deemnaa miti. Amaaraa balleessinee jiraanna. Galatoomaati wal hordofuuf walaa dhageenyu. Hanga feene waa'ee siyaasaa irratti waa'ee gandummaa irratti wal godhamne gama walloo kanatti wal dhabuun qabdu. Gama walloo kanatti tokko taanee tokkummaan ilmaan walloo ilmaan walqituu bira dhaabbachuu qabna. Bara 1870 keessa yookaan walloo amantii jijjiiradhu yookaan Oromummaa waakkadhu yookaan afaan Oromoo lagadhu jedhanii kun baqatee biyyoota ollaatti kun baqatee biyya adda addaa seenaa ni beeyna jaran. Seenaa ni beeyna waan hundan dubbannuuf malee. Walloof Oromummaan tunuu amantummaan tunuu jiraatte jaalattu jibbitu Oromoo. Hogguu ganda gaddeebinee waa'ee gandaa hin minu waa'ee seenaa Oromoo yookaan waa'ee seenaa walloo hin beeynu seenaa jara. Ni beeyna seenaa hundaa. Hogguu isin dirqamaan gandan nu galchitan ganduma irraa baaniin wayya jenna malee gaafa rakkoo numattu isinitti fira. Gaafa rakkoo Wallaggaa walloo wajjin dhaabbachuu qabna. Arsii wajjin Harargee wajjin dhaabbachuu qabna. Siyaasarra yoo wal dhabne siyaasaa tortortu. Siyaasaa galman geenne siyaasaa Oromoo malee dhagarre addunyaa kanarratti. Polotikaa Oromoo malee ta galman geenne dhagarre. Ta'amatu miskiinni itti dhumu, ta'amatu gabareen qotee bulaan itti dhumu. Warri angoota warri karabaata hidhatu hoggayyuu karabaanni isaanii achirraan bu'u achumarra jiraatan isaan. Kana keessaa bahe Oromoo. Hayyoota harroota dhagaa miti kana keessaa bahiti. Uf dhagaye yeroo tokko nama jalan deemi. Warri siyaasaa akka ati jettutti haa deemu. Ati isaan jalan deemin. Ati isaan jalan deemin isaan si jala haa deemanii uummanni. Warri siyaasaa Oromoo geggeessine si jala haa deemu si haa dhagahu. Gaafa isaan si dhagaan gaafa isaan si bira dhaabbatan gaafa isaan sagalee si ta'an gaafas isaan dhageennee filanna gaafas. Kanaan ala Oromoo sagalee haa taanuuf walloon bira haa dhaabbannu waan hundaanuuf. Hasan walloon si ergee jira taraa meeqa si ergee. Taraa tokko seentee baatee si ergee jira xumuradhu yoo yaada qabaatan irraa bahuu deema. Gaddeebiftee fi boriiftaanis inshaallah hanga rakkoon tun nurraa humbaatutti sagalee isinii taana. Gaafii deemna waan gaafanne jaallota keenya hayyoota keenya warra kabajamaa uummata Oromoo hayyoota waan gaafadhe isinuma gaafadha ammas waa'ee eebboo Kamaal eebboo waa'ee maalii adda addaa isin gaafadha. Garuu ammaaf cinaa keenne waa'ee ilmaan walloo irratti xiyyeeffachuu. Waa'ee ilmaan walloo irratti xiyyeeffachuu.
Gargaarsa Kamaalee Eebboo gargaartanis maatii isaa gargaara. Innis qabsaa'aadha nu biraa kufe. Waan dandeettaniin achis dhaabbadha. Garuu ka Walloo kana irra dalaga. Kanaafuu ilmaan Oromoo galatooma kabajamaa Walloon bira dhaabbadha. Waan biraan qabu waan dandeenyeen ilmaan Walloo obboleewwan keenya bira haa dhaabbannu. Seenaa ni beeyna seenaa walitti himuu miti. Seenaa hayyoonni baatee nutti faayidaa nuun qabu wal gargaaru. Walii sagalee ta'u. Seenaan nu gaha. Seenaan nu gaha. Seenaa haaraa haa galmeessinu Oromoof. Seenaa haaraa haa dalagan. Ajandaa nutti hin uuminaa. Ajandaa nutti hin uuminaa namoonni tokko tokko. Gandaan gabbaatanii gandatti hin duulinaati. Oromoof duulaa. Gaafa Oromiyaan nagaa argatte, gaafa Oromoon nagaa argatte, gaafa Wallagga nagaa argatte, gaafa Harargeen Arsiin nagaa argatte, gaafa san ganda galla. Gaafa san ganda galla. Garuu gad deebitee ganda keessatti ijaaramuun gaariidha. Bakka yeroo akkanaa kanaaf. Nama ijaaramettu hawaasa dhaqqaba dafee. Osoo ijaarama qabaanne, osoo wal dhageenye, osoo wal jala deemne, osoo waan xixiqqoof wal dhiibuu baanne gandummaan. Har'a waliin kadhannu waan ijaarame tokko waan achi jiru fuunee achi ergina Walloon. Waan lafa jiru tokko waan lafa hin jirre waan lafa hin qabneef isin kadhachuu jira. Biyya faranjii ta'e ijaarame isin diddan. Kanaafuu warri seenaa siyaasaa adda addaa qabdan siyaasaa 50tu jira siyaasaan warri Amaaraa paartiin Amaaraa 50 jira ta Oromoo abbaa lama abbaa sadi waliin quuqina waliin miidhina dhiisa. Galma haa ga'u abbaan fedhe gara fedhe duran dhaabbannu ilma namaa. Duran dhaabbannu wal duran dhaabbatin haa jiran. Diina dura haa dhaabbannu Abiyyi Ahmad dura haa dhaabbannu. Shimallis Abdiisaa ka hoolaa isiniin jedhee isin arrabsu. Ummata hoolaa isiniin jedhee akka hoolaatti isin qalataa. Akka sangaa masqalaatti akka sangaa iidaatti isin qalataa Shimallis Abdiisaa ilmaan Oromoo. Kanneen ofirraa buqqinu. Kanneenitti fokasii kenna haa deebinu ofii walitti hin duullu. Osoo Oromoo nu ajjeesan anis maa wal ajjeefna. Yalagaa keessatti. Kanaafuu naaturaa lagaa na offolchaa. Ani gaafii nama gaafadhu irraan deebi'u dhiifama illee nama gaafadhu. Gaafa Oromoon bilisoomte dhiifama isin gaafadhu yoo isin balleessa. Kanaafuu every time gurfu amma booda hanga ta Walloo kararra deebitutti waa'ee Walloo sagalee ta'a waan dandahu Walloon bira haa dhaabbannu. Kana murtiin koo kana namni ergatu namaaf ergamu yeroo fedhetti waan Oromoof ta'u ni dubbadha.